Adoolessa 30 Wada Sibuun Neetwoorkii yeroo kana simbiraan geenya. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa jechuun of waaman godina Wallagga Bahaa kiiramuu weeraruun dhaga'ame. Sababa sanaan uummatni ba'aaf gala dhabee rakkachaa jiraachuun himame. Abduu Ahimadtu odeeffaate. Godina Wallagga Bahaa kiiramuutti humnoonni finxaaleeyyii faannoo magaalaa Haroo weeraruu isaanii jiraattonni naannoo himan. Jiraattonni naannoo akka ibsanitti hidhattoonni kunneen magaalattii seenuun sochii waraanaa gaggeessaa jiru. Kaampiin raayyaa ittisa biyyaa magaalattii keessatti argamus humna finxaaleeyyii kanaan qabamuu isaa ibsaniiru. Jiraattonni aanaa kiiramuu keessaa yaada isaanii kennan akka jiranitti naannoon isaanii yeroo ammaa marfama keessa kan jiru yoo ta'u sochiin uummataas daangeffamaa jiraachuu himaniiru. Uummanni naannichaa rakkoo nageenyaa fi hanqina tajaajiloota bu'uuraa mudachuu danda'uuf yaaddoo guddaa keessa jiraachuu eeranii mootummaa fi qaamoleen mootummaa dhimmicha irratti xiyyeeffannaan hojjetanii birmannaa barbaachisaa akka taasisan waamicha dhiyeessaniiru. Oduma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa kiiramuutti magaalaa Qoqqoffee haleellaa hidhattoota faannootiin weeraramte jedhame. Godina Wallagga Bahaa kiiramuu keessatti kan argamtu magaalaan Qoqqoffee har'a ganama humnoota finxaaleeyyii faannootiin weeraramtee jiraachuu jiraattonni naannoo ibsaniiru. Akka odeeffannoon jiraattota irraa argametti hidhattoonni kunneen barii keessaa magaalattii seenuun qabeenya irratti mancaatii geessisaniiru. Keessumaa buufata fayyaa magaalaa Qoqqoffee irratti miidhaa geessuu isaanii maddeen ibsaniiru. Jiraattonni akka jiranitti yeroo hidhattoonni kunneen magaalattii seenanii socho'anitti raayyaan ittisa biyyaa mooraa waraanaa naannawaa sana keessatti argamu keessa ture jechuun himaniiru. Maddoonni dabalanii akka ibsanitti booda irratti hidhattoonni Oromoo naannawaa sana jiran humna faannoo waliin loluun magaalaa Qoqqoffee keessaa baasuu isaanii dubbataniiru. Ilmi Oromoo Amaazoniif hojjetu bishaaniin nyaatamuun dhaga'ame. Ilmi Oromoo Amaazoniif hojjetu bishaaniin nyaatamuun lubbuun darbe. Ilmi Oromoo injiinar sooftiweeraa ta'e dhaabbata Amaazoniif hojjetu injiinar Yaadasaa Agaa bishaaniin liqimfamuun lubbuun isaa darbu New York Postitu gabaase. Injiinar Yaadasaa Agaa Taawayee kan daangaa Kaalifoorniyaa fi Naaveedaa gidduutti argamturraa bashannanaa osoo jiru balaa isa mudateen bishaanichatti dhidhimuun Adoolessa 26 umurii ganna 32tti du'uutu himame. Injiinar Yaadasaa Agaa jiraataa magaalaa Austin bulchiinsa Texas yommuu ta'u, dhaabbata Amaazoniif injiinara sooftiweerii ta'uun tajaajilaa kan ture ta'utu ibsame. Balaan sun akkuma mudateen namoonni bakka sana turan battaluma sanatti gara bishaaniitti seenuun lubbuu isaa baraaruuf yaalaa turanis garuu injiinar Yaadasaa Agaa lubbuu isaa oolfachuu hin dandeenye. Maatiif firoottan akkasumas waayillan isaaf Sibuu Neetwoork jajjabina hawwa. Maddi New York Post. Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa badan gowwoomfamanii osoo hin taane fedha isaaniin baduu poolisiin Swiidin beeksise. Poolisiin Swiidin taphattoonni garee kubbaa miilaa Itoophiyaa 20 ta'an dorgommii dargaggoota Giiziyaa Kaap 2026 magaalaa Tembarg irratti hirmaatanii booda badan fedhii isaaniitiin kan badan malee gochii daldala namaa seeraan alaa isaan irratti raawwatamuu isaatiif ragaan tokkollee kan hin jirre ta'uu ifoomse. Dhabamuun taphattoota sanaa erga gabaafameen booda Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa ibsa baaseen gareen dargaggootaa sun gara Swiidin kan imalan tattaaffii dhuunfaa isaanii ta'uu fi garee biyyaalessaa Itoophiyaa bakka akka hin buune ibsee turuunsaa kan yaadatamudha. Akka miidiyaan Swiidin gabaasetti gareen sun irra caalaan isaanii ijoollee ganna 14-17 akka ta'anii fi geggeessaa geessaa tokko waliin dorgommii Adoolessa 12-18 geggeeffame irratti mana barumsaa keessa turan jedhe. Guyyaadhuma dorgommichaa irratti qopheessitoota garee sanaa osoo hin beeksisin iddoo qubannaa isaanii gadhiisanii miliquu isaanii erga barameen booda poolisiitti gabaasaniiru. Poolisiin akka beeksisetti namoonni dhimmi ilaallatu gareen sun eessa akka jiran beekuuf carraaqqii itti fufee jira. Garuu yeroo ammaa kanatti gochii akka yaaliin namoota seeraan alaa daddabarsuu raawwatamuu isaatiif ragaan tokkollee hin jiru. Qorannichi dhaabbilee dhimma ilaallatu biroo waliin qindoominaan gaggeeffamaa akka jirus ibsameera. Bakka bu'aan miidiyaa dorgommii Gootiyaa Kaap Federik akka ibsetti taateen kun kanaan dura isaan quunnamee akka hin beeknee fi baay'ee adda ta'uu himan. Gareen kun kanaan duras dorgommii kana irratti kan hirmaate ta'uu fi qopheessitoonni dorgommichaa garee sana waliin hariiroo yeroo dheeraa kan qaban ta'uu eereera. Gaazexaan Swiin Gosberg Post fi Expressan akka gabaasanitti qopheessitoonni dorgommichaa bakka bu'aa garee Itoophiyaa sana waliin quunnamtii kan qaban ta'uu fi taphattoonni kun nagaadhaan akka jiranis ta'e. Maatii isaanii waliin quunnamtii akka qaban bakka bu'aan sun beeksiseera. Garuu bakka bu'aan sun gareen sun eessa akka jiru yookaan gara Itoophiyaatti deebi'uu isaanii mirkaneessuurraa of qusateera. Adoolessa 28 dorgommiin kun erga xumurame guyyoota 10 boodas gareen kun gara Itoophiyaatti kan hin deebine ta'utu gabaafame. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa ibsa miidiyaa hawaasaa isaa irratti qoodeen badiinsa taphattoota kanaaf gadduu isaa beeksiseera. Akkasumas taphattoonni kun miseensa garee biyyaalessaa Itoophiyaa akka hin taane ifa godheera. Federeeshinichi oduuwwan garee biyyaalessaa Itoophiyaatti jechuudhaan gabaafaman fudhatama kan hin qabne ta'uu fi oduuwwan akkasii sirrii akka hin taane eereera. Dorgommii Gootiyaa Kaap dorgommii kubbaa miilaa dargaggoonni idil addunyaa biyyoota addunyaarraa
gurguddoo ta'an keessaa isa tokkodha. Dorgommiin kun waggaa waggaatti gareewwan biyyoota hedduu irraa dhufan gara magaalaa Goozenbargitti kan hawwatudha. Sa'aatii 24 keessatti godaantonni 49,000 Ispeen yoo seenan namoonni 15 ol duunis himame. Godaantonni 49,000 ta'an sa'aatii 24 keessatti daangaa Ispeen Se'uutaa jedhamtu gama kaaba Afrikaa irra jirtu Morookoo irraa Ispeen seenuu qondaaltonni biyyattii beeksisaniiru. Gabaasa guutuu Abduu Amirtuu qabatee dhiyaate itti dhiyaadha. Godaantonni kumaan lakkaaman daangaa Ispeen cabsanii seenuu hordofee biyyattiin humna waraanaa bobbaaste. Godaantonni kumaan lakkaaman Morookoo irraa ka'uun daangaa Ispeen humnaan cabsuun seenuu hordofee mootummaan Ispeen humna waraanaa bobbaase. Godaantonni kunneen odola xiqqoo Seetuwaa jedhamtu bo'oo Jibilaartar irratti argamtutti kan qaxxaamuran yoo ta'u, daangaa Morookoo waliin baay'ee walitti dhiyoodha. Taateen kun kan mudate kamisa yoo ta'u, viidiyoowwan qoodamaa turan irraa akka mul'atutti godaantonni lakkoofsaan hedduu ta'an bishaan daakanii Seetuwaa bakka jedhamutti yoo ce'an ni mul'atu. Gama Morookoo irraa ka'uun odola Ispeen kana ga'uuf yeroo bishaan daakanii ce'an namoonni 15 bishaaniin nyaatamanii du'uun ibsameera. Qondaalonni odolichaa mootummaa giddugaleessaatti iyyatanis godaantonni kumaatamaan humnaan daangaa cabsanii Ispeen seenuu dhorkuu hin dandeenye. Godaantonni odola Ispeen erga ga'anii booda gara Morokootti deebifamuu akka hin qabne manni murtii olaanaa Ispeen ji'a kana keessa murteessee ture. Taatee amma mudate kanaaf mootummaan biyyattii kanneen seera alaa namoota daddabarsan kan komate yoo ta'u, haala naannichaa to'achuuf humna waraanaa bobbaasuu beeksiseera.